osoo guddattanii osoo waggaa 15 tan gahin biyya Arabaa deemtanii Arabban waan jira isin keessaa nu jalaa fi nu harkaa fitti. Hayyee bada gowwaa. Suni tama hafte nu tama hafte dhaqqabanne jechuudha tama hafte abadan taafte hin fudhadhu. Abadan ni dhiisa malee moo abadan ta Arabarraa hafte abadan hin barbaadu abadan sin barbaadu ta Arabarraa hafte abadan. Abadan hin barbaadu taa'ee bajaajja abadan. Bada namicha dhoqqee cilfaa akka keetti kana wallaa waxiin si bishaan danfisanii zayitii danfisanii osoo waan siin jedhan boonni asiidha. Zayitii danfisii fuulan dhiqadhu funyaan kunillee ilaali walitti akkana asii deebi'a. Hidhiin agaarree bal'ate kunillee akkana walitti deebi'a. Funyaan akkana bal'ate kunillee walitti gad deebi'a. Akkasilla dhiira taate guyyaa sanas mul'atta malee amma dhiirummaa keessa hin jirtu. Quxurii dhiiraa keessa hin jirtu. Lakkoofsa dhiiraa keessa hin jirtu. Dhiira jechuun nambar waanidha nambar waanidha. Ati immoo nambar duwwaa argite duwwaanuu faayidaa qaba yeroo ammaa. Immoo shamarran jechuun shamarran hin jettu jechuudha. Hayyee situ dhiiraa na goota. Na goota qophaa'a. Yaa uummata gowwaa wajjin hin baaseenaan illee ijoollee keenya assalaamu alaikum warroonni miidiyaa gubbaarratti argaman. Assalaamu alaikum. Warri Arabaa shamarran biyya Arabaa salaamata beektitu. Salaamata beektii jira. Gowwaa rabbi akka dhuumateen wallaahi osoo haate ishee akka keetii kana dhaluuf haate gumaacha dubartii komatti akkam jette dhugaa. Dhugaamu. Wallaahi waan gumaacha komatti yoo si deettu san gumaacha komatti jechuudha. Ati amma nan barbaaddu.